amantoota keessan keessaa namni rakkatu jiraachuu danda'a. Amantoota keessan keessaa doojii akkam ta'e jiraachuu danda'a. Akka inni kominikeeshinii amantoota keessan ittiin qabdan akkamitti hojjechaa jirtu? Waldaan kiristaanaa afaan Kiristoos bakka buutuu Kiristoos taateetu biyya lafaa irratti ergamtee jirti. Waldaan kiristaanaa aboo guddaa qabdi jechuudha. Waaqayyo hin dhaga'a. Karaa waldaa kiristaanaa, kadhata waldaa kiristaanaa hin dhaga'a. Afaan Kiristootaati hojjetti. Aboonis itti kennameera. Macaafa qulqulluu keessatti yoo akkuma facaafamee jirti jechuudha. Lafarrattis waaqa irrattis jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 gurguruu baadhee akkas jedheetu aboo guddaa qabdi. Furmaanni harka jira jedhameetu eegama jechuudha. Yoo iddoon kenname yoo dhageettii qabaatte waldaan kiristaanaa aboo qabdi. Kanaaf inni tokkoffaan waldaan kiristaanaa kan isheen gochuu qabdu kadhachuu qabdi. Kadhannaa cimaa kadhachuu qabdi. Kadhannaan bifa lamaanii kadhannaa kadhatamu jechuudha. Wantoota akkasii yeroo mudatu milijaa limmanaa wanta jedhamu ni jira. Limmanaa ni jedhamu kadhanni jedhamu sun tokko ofiis kadhachuu nama kan biraas bakka bu'anii kadhachuu. Milijaan ni jedhamu garuu biyyas ta'u biyya tokkotti eekamsa yeroo fidu, biyya tokkotti dha'icha yeroo fidu, beela yeroo fidu, rakkina yeroo fidu, lola yeroo fidu, kadhataan bakka bu'umsaa buutee kadhatama jedhamee kadhatama. Kanaaf waldaan kiristaanaa saba kamiifiyyuu yeroo kana ofii isheefis kadhachaa, saba kamiifiyyuu mootummootaaf warra dhimma kanarra hojjetan hundumaafiyyuu kadhachuu qabdi. Hin dhaga'a dhaabuu danda'a. Kadhatanii kan dhaaban kan hojjetan waan jiraniif. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessatti yommuu ilaallu Museen sabaaf kadhateera. Seera boqonnaa 32 lakkoofsa 27 hanga 33 yommuu ilaallu Museen saba isaaf kadhate. Baay'ee sabichaaf kadhannaan Waaqayyo saba 600 kana oolchuudhaaf Musee dhaga'eera. Musee dhaga'eetu hin balleessine hin dhiise. Kanaaf Museen sabaaf kadhateera. Inni kan biraanii Saamu'eel sabaaf kadhateera. Saamu'eel bara tajaajila isaa keessatti sabaaf kadhateera. Saamu'eel sadu'aa boqonnaa 12 lakkoofsa 23 anneen mul'allu isiniif kadhachuu dhiisuudhaan cubbuun hojjedhan Waaqayyo duratti jedhe. Kanaaf Saamu'eel akka inni kadhate hin argina. Raajii Amoos dhannee yommuu ilaallu, Amoos keessa dhannee yommuu ilaallu, Amoos sabaaf kadhateera. Amoos boqonnaa 7 keessa dhattanii yommuu ilaaltanii isa kana argachuu hin dandeessu. Amoos raajii Amoos sabaaf akka kadhate jechuudha. Mee afurii kaasee dubbisa. Wanti Waaqayyo gooftaan lakkoofsa tokko kaasee dubbisa dhiifama. Wanta Waaqayyo gooftaan mul'ataan anatti argisiise isinitti himuufan jira. Kunoo marga isa duraa mootichaaf erga haamanii booddee marga isa booddee biqiltuu gurmuu hawaannisaa yaasa. Hawaannisichi biqilaa lafaa nyaatee fixuuf jennaan yaa Waaqayyo gooftaa koo Yaaqoob ilma xinnaa waan ta'eef attamitti kana dura dhaabachuu danda'a ree? Ati dhiisiif nan jedhe. Yommus Waaqayyo isa itti fiduuf yaade hin dhiise. Gooftichi kun itti hin dhufin jedhe. Wanti Waaqayyo gooftaan mul'ataan anatti argisiise dabalee isinitti nan hima. Kunoo Waaqayyo gooftaan firdii biyya sana irratti raawwachuudhaaf ibidda irratti hin waan. Ibiddichis galaana guddaa isa lafa jalaa gubee fite. Lafa qotiisaas gochuuf jedhe. Kana irratti yaa Waaqayyo gooftaa Yaaqoob ilma xinnaa waan ta'eef attamitti kana dura dhaabbachuu danda'a ree? Ati wanta hamaa kana irraa ittisi nan jedhe. Yommus Waaqayyo isa itti fiduuf yaade sana hin dhiise. Waaqayyo gooftichis kun irratti hin dhufin jedhe. Akkuma raajonni bakka bu'anii kadhachaa turan sabaaf waldaan kiristaanaa akka itti kadhachuu qabee jedhe. Waaqayyo nan fidee abidda nan fidee miti ree? Hawaannisa nan fidee isa lafa balleessu nan fidee. Abidda lafa jalaa isa lafa jalaa yoo darbee gubu nan fidee. Irratti hanga dhiyeessa bakka kanatti. Garuu sabni kun maal gochuu danda'u? Kana baachuu hin danda'u. Yaaqoob ilma xinnaadha jechuun maanni mararteedhaan kan dubbatu kanatti jaallattu jechuudha. Waldhaalaadha jechuudha. Dadhabaadha jechuudha. Hin danda'u kana baachuu jennaan dhiisi kanatti fidii jennaan nama tokkicha kana dhaga'ee Waaqayyo isa itti fiduuf yaade sana dhiise kun maaliif ta'e irratti hin ta'ine. Waldaan kiristaanaa yeroo kana lafa jirtu hundumaatti kuuftee biyyaaf yeroo isheen kadhattu wanta amma kana booddee kanatti kufee ta'u hin beekamu. Waggaan kun wanta hin beekamu. Maaliif namoonni baay'een hojiirraa deemaniiru, ikoonoomii baay'een gadi bu'aa jira.
kalatti hundumaan jechuudha. Kana booddee wanti dhufu hin beekamu. Garuu Waaqayyo sirreessuu danda'a. Yoo maal godhame yoo kadhatame. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos gara gooftaa Yesuus yeroo gooftaa Yesuus namootaaf kadhateera. Kadhateera isinii minaan kadhadhaa kadhateera. Tokkummaafis gooftaan Yesuus Kiristoos kadhateera. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa yeroo kana maal gochuu qabdi? Kadhachuu qabdiidha inni tokko. Inni lammaffaanii waa'ee maal barsiisaa jirtu jedhamu ka'eera. Keessumatti waldaan kiristiyaanaa yeroo kam keessatti ijattiin baroota beektu Waaqayyo kenneera. Iji kun immoo ija maaliiti? Ija karaa Kiristoos banameef sana ija wangeelaati. Ija wangeelaadhaan baroota qorachuu qabdi. Baroota fakkeenyaa fi ijoolleen isaa kor jedhama. Waa'ee barootaa beeku jedhama. Baroota irratti waan ta'u beekanii dursanii qopheessanii dubbatu kaa'u ijoolleen isaa kor jedhama. Seenaa biraasaa duraa boqonnaa 12 baratti baroota isaan kun in hubatu. Kanaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 baratti barri kun bara maaliiti jedha. Hamaa jedha. Barri kun guyyoonni kun guyyoota maaliiti? Baay'ee guyyoota hamaa yeroo hamaadha jedha. Hamaa waan ta'aniif bitaa jedha. Kan isaan bitan maa'inni sagalee Waaqayyoodhaan Waaqayyoof abboomamuudhaan wanta Waaqayyoon galateeffachuudhaan Waaqa duratti gajjachuudhaan akka bitan iddoo sanatti kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf yeroon kun karaa biraa yoo laalle waldaa kiristiyaanaa carraa guddaadha. Baay'ee carraa gaarii yeroo wangeelli itti lallabamu. Si dhaga'ama namni. Dur ikkoo yeroo ati Yesuus Kiristoos fayyisaadha yeroo jettu sidhaa si abaara gooftaadha yeroo jettu waan biraatti dubbata. Amma garuu si dhagaa si dhaggeeffata. Waldaan kiristiyaanaa yeroon kun yeroo ishee yeroo kamiyyuu wangeelli koo kan inni jalqabee dhufe rakkina keessaa dhufe. Mootummaan Waaqayyoo Yohaannis Cuuphaati jalqabee maaliin dhufe jedha? Dhiibbaan dhufe. Yeroo kana yerootti waldaan kiristiyaanaa baay'ee wangeela lallabduudha. Yeroo gurra qabduudha. Yeroo nama dhaggeeffatuudha. Yerootti dabartee hojii hojjettu waan ta'eef yeroo kana jaarsoliin ta'uu tajaajiltoonni ta'uu namoonni adda addaa wangeela lallabanii amantoonni fayyanii yeroo itti carraa argatanii wangeela dhugaa ba'anii kana Waaqayyo dhugaa danda'a. Waaqayyo hin fayyisa kottaa Waaqayyo kadhadhaa jedhanii Kiristoosiin keessa dhugaa ba'anii. Kana keessa namoonni baay'een fayyanii. Namoonni baay'een hojjechaa jiru. Morgite gara Markaatoo godhattee gara Meeksikoo godhattee iddoo adda addaa godhattee namoonni baay'een wangeela dhugaa ba'u. Inni dhaggeeffatu. Ollaa kee mana keetii yoo kadhatte nutti yoo dhashii jedhan arrasi dhaggeeffatu. Maaliif karaa kee Waaqayyo eekkamsa kana nurraa deebisa. Iddoo kanatti yeroo waaqessi yeroo darbe keessatti asii gadi yaana. Namoonni kaani maaliif waaqessi tunuu jedhu. Namoonni kaan immoo dhiisii haa kadhatanii maal godhu waaqa kadhatu karaa isaanii nurraa deebisuu danda'a. Kanaaf yeroon kun yeroo maaliiti? Yeroo wangeelaati. Garuu wanti guddaan maal inni amma hundumtu wal qixxee ta'e jechuudha. Hundumtu iyyuu manatti deebi'ee gale baay'een isaa inni ise. Baay'een isaa inni ise waldaan tokko tokko cufame kan inni cufame waan mootummaan jedhe duwwaa otoo hin taane kiraayin mana waan kaffaluu hin dhabame asiraata sana hin kaffaluu didee agalgaawwan baay'een hin beela'anii ijoolleen isaanii hin beela'anii namni bakka ciraama isaayyuu wanta biraa ta'e jechuudha. Kana ta'uu garuu hin qabu Waaqayyo wajjin jira na wajjin jira Waaqayyo jennee kaleessa dubbanne. Eenyutu Kiristootti gargar na baasa jennee kaleessa dubbanne har'a garuu wanti xiqqoodhaaf yeroo wangeela dhugaa ba'uu dadhabnu hin ulfaata xinnoo ishee jechuudha. Kanaafiyyuu daawwattoonni keenya asirratti kan gochuu qabu waldaan hin cufamne ammas hojii ishee irra jirti. Abbootiin wangeelaa hojii isaanii hojjechaa jiru. Kanaafuu kunuun duraa barbaachisu kaffaluu qabna. Wanti sirrii iddoo tokko hojjechuu qabna jechuudha. Hojjechaa jirtu hojii hojjechaa jirtu akka waldaa keenyaatti Waaqa isaanii eebbisuu galateeffannaa hojjechaa jiru waldaan keenya. Baay'ee hojjechaa jiru. Haala fageenyaan kan jiran illee asiraata isaanii morma dur kaffaluutu kaffalaa jechuun hin danda'amu. Sababni barbaachisu warri dur waldaa utubaa jiran har'as waldaa utubaa jiru. Karaa kamiin jajjabaadhaa jechaa jiru. Isinii wajjin jirra jechaa jiru. Geggeessaa jiru. Isaan kana ammayyuu bakka jiranitti Waaqayyo ayyaana isaa isaaniif baay'isu ayyaana kana isiniif dabaluu isinirraa fudhatee jenna. Inni kan biraa akkamitti namoota tajaajiltu warra fakkii tajaajiltu isa jedhamu. Jalqabuma wanti kun yeroo ta'e wantoota tokkoffaanii bilbila keenya guunnee bilbilee waldaan nu guutanii akka hojjetaa wangeelaatti maanguddoonni nu guutanii bilbilaadhaan namoota hordofaa jira. Bakka isaan jiran hundumaatti namoota hordofaa jirra duukaa bu'aa jira. Hordofaa jirra jechuudha. Bilbilee gaafa nama isaan jiran. Karaa biraa wanti nu godhaa jiru teelegiraamii chaanaalii teelegiraamii bannee lallaba faarfannaa wantoota tokko tokko gadhiisaa jira. Hordofaa jechaa jira. Karaa biraa immoo komiitota dhaabbatoo jiran komiitota garaagaraatu jira. Karaa komiitota kanaa komiitonni kun pirogiraamii baasanii iddoo kanatti hin kadhatu.
isaan bakka bu'aniin kadhatu namoonnis dhufanii hirmaatu akkuma qajeelfama mootummaan kennetti tun beeksisni namoota hundumaa akka qaqqabnutti gargaaraa jirra. Karaa kana tajaajilli keenya kana fakkaachaa jira. Karaa biraa immoo gargaarsa hojiirra namoonni haraman jiru. Namoonni sinooyyuu miindaan isaanii muraasa jiru. Kiraayii manaa kan kaffaluu dadhaban hin jiru. Kan rakkatan hin jiru. Isa kana namoonni jechuudha akka dhuunfaatti ofitti buusanii gargaaraa jiru. Hamma tokko ga'aa ta'uu yoo baate iyyuu guddaa ta'uu yoo baate iyyuu kan kiraayii manaa akka tokko naqa lama kaffalatan yookaas immoo kan nyaatan hamma tokko godhaa jiru jechuudha. Kasina eebbisu kanaafiyyuu bichachii waldaa wiintu filmee iskiriinii keenya gubbaarratti hin argattu akkaawuntii isaanii amantoonni warri taatan achirratti hojii wangeelaa wajjin hojjechuu ni dandeessu. Achirratti baankii Awwaash natti fakkaata. Baankii Awwaash gubbaarratti galchuuf hin dandeessu. Amantoonni keenya kan taatan hundi keessanuu akkasumas warri deeggaruu barbaadan waldaa kana achirratti waan itti dabalu tokko qaba. Erga jarraan tullaatamee waaqayyo isin eebbisu. Amma namoonni keenya isa durii caalaa jechuudha baay'ee itti dabalaa jira. Daa'immanni hedduutu jira. Ijoollee hedduutu jira. Amantootas ga'uu didee manni alatti waaqessaa jirra. Alatti yeroo irratti dunkana binna yeroo irratti sharaa binna bokkaan roobee nu rakkisaa jira. Saba nu jala rakkisaa jira. Hin rakkan. Daa'imman amma yeroo dhufan akkatti waaqessan hin qaban iddoon hin qabnu. Karaa adda addaa yaalii goone irraa mammaatti deebiin nu laatamne karaa dhimmi isaa laallatu hundumaatti jechuudha. Deebiin nu laatamne garuu ammuma yuuganni dhufaa jira. Baay'ee nu yaaddeessaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waaqessaa jedhee mootummaan labsii kana yoo kaase ala bokkaan roobaa jira. Dunkaanni hin jiru. Kanaaf waldaan keenya waan tokko yaaddee jira. Bifa danda'amuuni namootni amma danda'an itti buusanii qorqorroon illee bitame ala kanatti akka isa kana yeroo irratti akka nu gargaaran qorqorroo tokko illee baallee tokko illee akka nu bitanii isa kana gaafachaa jira waan. Waaqayyo isin eebbisu waa'ee churchii keessanii akkamittiin akka hundeeffamte eessa akka jirtu maal akka jirtu guyyaa kaan darsoonni waldaa wajjin mari'annaa waaqayyo jedhee bal'inaan amantoonni sabni meessa isheen akka jirtu amma ibsuuf jennee Meeksikoo keessa jirtu Liibiyaa keessa jirti namni baay'een beeku waan ta'eef guyyaa kaan bal'inaan waa'ee waldaa kanaan hojjetu waaqayyo nagaa jennee jirtuu Finfinnee jettanii sarsii gootan argachuu hin dandeessu. Wiirtuu Finfinnee jedhanii mallattoon isaa mallattoo gamooti. Wiirtuu Finfinnee kan jedhu www.KMY inni jedhu baay'eetu jira. Mallattoo addaan garuu gamoo qaba jechuudha. Chaanal kan waldaa kana gamoodha mallattoo. Innis teelegiraamii keenya gubbaarratti isinii keenya jira argachuu dandeenya. Linkii isaa teelegiraamii keenya gubbaan keenya. Inni dhuma gaaffii godhe yoo dhaamsa hin qabdan dhaamsa hin qabattan dhaamsa amantootaaf mootummaaf ta'ee dhaamsa hin qabdan yoo jiraate dhaamsa hin dabarsaate. Waaqayyo isin eebbisu egaa kana keessatti macaafa qulqulluu keenya keessaas abboota amantii keenyas baroota rakkinaa keessa darbanis karaa kamiin yoo karaa nutti kiristiyaanni karaa kamitti jabaatee dhaabachuutu isarra jira jechuudha. Jabaatee dhaabachuutu isarra jira. Humna ittiin jabaannee dhaabannus humna ittiin namoonni waaqayyo jabaatanii dhaabbatanis waaqayyo hin kennaaf. Filiippoos boqonnaa tokko lakkoofsa 28 gubbaarratti warra Filiippiyoosiidhaan ari'atama keessa mana hidhaa keessa taa'ee dubbatu Phaawulosii ari'atama isaan keessa jiran kana bara mootummaa Neeroo sana jabaatanii dhaabachuun keessa waaqayyo biraa isiniif kenname. Atuu abiddi bobamu, utuu lubbuun ajjeefamu, utuu rakkinni ta'uti dhaabataniitu waaqayyoon kanaaf jabaatee dhaabachuudha. Inni kan biraan kana keessa rakkoon tokko hin jiraata. Kiristiyaana kamirrayyuu jechuudha. Isa kana malee rakkinni biraan dhufuu danda'a. Akka hojiidhaan ari'amuu akka jettee, hir'achuu akka jettee, beela rakkinni. Kanaaf iyyumaa inni karaa kam keessatti iyyumaa inni waaqayyoon kadhachaa obsuun nu barbaachisaadha. Baay'ee namoonni baay'een jechuudha. Sirna dhaabbannaa isaanii gadi fageeffannee haala adda addaa keessa akka isaan galan beekamaadha. Amantiilee kan jijjiirratan beekamaadha. Amantii isaaniillee iddoo gadhiisanii waa dagalan diiganii kan biraa kan ta'an beekamaadha. Akka jiran beekamaadha. Obsuu kan dadhaban waan ta'an kee galamu beekamaa hin darba inni kun seenaa ta'ee darba waan ta'eef obsa jabaatanii dhaabachuuni obsa qabaachuu barbaachisaadha. Giriiraat keessatti kan obse namni galateeffamaadha. Inni sagalee waaqayyoo kanaaf gidanaan obsii qormanii bahuun immoo abdii fidaadha. Roomee boqonnaa 12 keessatti isa kanan jedha. Inni kan biraa waanuma biyyi lafaa sodaatu waanuma dhageenya sodaachuun nu barbaachisu. Sodaannee raafamuu nu barbaachisu. Namni gaafa yoo iddoo gadhiisa yoo jette gaafa sodaachuu jalqabu sana iddoo gadhiisa. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 kaasee akka jedhe Waaqayyo harka isaa isa jabaadhaan na qabee anatti dubbate karaa sabni kun irra adeemurra akka hin adeemne na gorse. Wanti sabni kun hamaa qorachuudha jedhu hundumaa ati hamaa qorachuudha hin jedhin. Wanta inni sodaatu hin sodaatin. Wanti isa naasisu sin naasisin.
An waaqayyo gooftaa machaa duwwaa qulqulluu akkan ta'e beeki. Ana duwwaa sodaadhu. Ana malee soomtu sinnaasisinii jedhe. Anaan duwwaa sodaadhu jedha Waaqayyo. Dhukkuba koronaa sodaadhu. Koronaa guddaa dhukkubni guddaan hin jiru gooftaa guddaatu jira. Kan sodaannu Waaqayyoon duwwaa sodaachuutu nurra jira malee sodaanee raafamuun nurra hin jiru. Baay'ee nama sodaadhaan kufaa jiru, sodaadhaan dhumaa jiru, sodaadhaan raafamaa jiru. Waan ta'e tokko si dabala gaaf tokko miidiyaa intinirraa argeetanii jedhe biyya lafaa sooshaal miidiyaa irraa ilaaleen du'atu adeemaa du'a eessa dhatta jennaan nama ajjeesuun naqa jedheetu dhukkuba nama ajjeesuun naqa jedheetu adeema. Haqee nama meeqa ajjeeftaa jennaan 10,000 ajjeesee deebi'ee jedheetu deema. Gaafa inni dhaqee ajjeesee jedhu deebi'ee dhufee riippoortiin immoo warra gaafatu ga'ee namni 50,000 du'e. Maali nama 10 ajjeesee kaate ati ajjeesee taa'e naan ajjeesee nama meeqa ajjeesee nama 10 ajjeesee 10 maali reetoo nama 50,000 du'e maal attamitti 10 ajjeesee 50 ajjeesee lakki ana 10 mana ajjeesee warra kaan ofuma isaanii dhumanii. Kanaaf iyyuu ammoo keeshinii. Kanaaf amma namni ofii isaan dhumee jechuudhaan dhiyoo maal yoo ta'e dhumeera inni kaan immoo yaalamu iyyuu dhukkuba biraa yoo itti dhufe iyyuu dabarsanii nageeddoodha koronaadha yaalamuu isin barbaadu dafee dhukkuba xiqqoo qoricha argatu gara dhukkuba guddaatti itti adeema yaalamuudha yoo baate. Yaalamuu isin rakkinaan qabu akka hundee. Rakkinaan qabu waaqayyotu baay'ee waan ta'eef rakkinaan qabu maali rakkinaan qabu. Lukaasuu fayyaa ture. Maarree Lukaasis dooktarii ture akkasiiti. Kanaaf wangeelli ittiin hin mormine waan ta'eef isa kanaadha. Inni kamigaa haala keessatti waaqam keessatti waaqayyotti gammaduu qabna. Maaliif waaqayyotti gammanna? Imbaaqoon boqonnaa sadii tokko hanga dhumaatti itti dubbiste waa'ee waaqayyotti gammadu, waa'ee ulfina waaqayyoo, waa oduu kee dhaga'een sodaadhe, waaqayyoon sodaatama waan dhumaa caala. Kanaaf iyyuu muktii yoo daraaruu baate jabachuudha yoo baate saawwan dallaa keessaa yoo dhuman hoolonni gorontoo keessaa dhuman awwaa kana fayyisutti nan gammade. Har'a fayyuu baanne bor fayyinni jira. Har'a yoomne bor hin sooromne, har'a dhabne bor hin qabaanne, har'a gaddine bor hin gammanna. Hin darba waan ta'eef jechuudha. Inni irraa guyyaa marraa fudhatee darba. Bor guyyaa haaraatu dhufa. Waan haaraa sana eenna nuti. Kanaaf ani waaqayyotti hin gammade inni miila koo ariifata akka miila biichaa naaf hin taasisa. Kanaaf na fayyisa na kaasa jedhe. Kanaaf waaqayyotti gammannaadha. Karaa baay'ee waaqayyotti gammanna. Tokko waaqa nuu dhufa inni gammanna. Lammaffaa nutuma duuneeyyuu nuti nuyi gooftaan nuyi warra biyya waaqarraatidha. Phaawulos Filiippiyoos boqonnaa sadii lakkoofsa 20 nuyi birraa warra biyya waaqarraati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos olii nuu dhufa jennee eeggachaa jirraa jedha. Nuyi yoo duuneeyyuu lafa dhaan nu hin beekne. Kan kanarra caalu waan ta'eef. Kanaaf hin gammanna nuti. Rafnee bullaan boqonne amma inni nuu kenne immoo hin jiraannaa hin hojjennaa tajaajila. Maali gooftaa eegaa tajaajila miti yeroo tajaajilu akka nama baay'ee nama laalu eegaa jiru gooftaa Yesuus Kiristoosiin eeggachaa tajaajila. Kanaaf gammachuu qabna jechuudha. Inni kan biraan egaa haalli ka'umsa kanaa haala raajummaa haala tokko waan ta'eef wantoota kana irratti egaa wanta immoo dubbachuu qabu. Namni yeroo raaju yeroo kamiyyuu to'annaa hafuura qulqulluu jala ta'uu qaba. Yeroo kamitti yeroo tokko keessa beekettii ta'uu barbaanna. Shaakala qabu jechuus barbaanna. Yookaas immoo akkuma kaleessaa har'atu hin jiraatin jechuu barbaanna. Har'a of ilaalaa deemnu. Kanaaf to'annaa hafuura qulqulluu keessa ta'uu qaba. Raajummaa dubbachuu fuula dura. Kadhachuun barbaachisaadha. Irra deddeebi'anii hiikkaasaa yeroosaa waaqayyoon gaafachuun barbaachisaadha. Akka sagalee waaqayyootti immoo ta'uu qaba. Maaliif raajiin sagalee waaqayyoon hin mormu? Raajiin dhugaas hin jiru jechaa jirra miti. Raajiin dhugaa jira. Har'ayyuu jira. Macaafa qulqulluu keessa jira. Ijaa isa arginee hojjechaas jira. Waaqayyo jedhe waan ta'eef wangeela gara tokko dhiibna. Silumayyuu immoo sobiis jira kaleessas har'as immoo jedha. Of eeggachuun kan eenyuti? Kan keenya. Wangeelaan beekuun kan keenya. Maaliif? Lachuun isaa silumayyuu jira. Har'a uumames dura fuulduraattis hin jiraatu. Kanaaf dhugaattis buunee akka hin miidhamne, soba duukaa buunees akka hin banne eeggannaa gochuudha. Irra guddaa macaafa qulqulluu dubbisuudha. Dubbisa duraa booddeellee erguu jalqabneerra warra amantoota erguu hin dandeenye manatti lallaba guyyaa sanallee erguu jalqabneerra waan ta'eef har'a ergeera jechuudha akka jarraadha. Waaquma na gargaare gaa. Kanaaf gara fuulduraattis nu gargaara. Teelegiraamii sana jechuudha dubbisuu danda'u. Rakkinni yoo jiraate namni akka kan hin beekne rakkate yoo jiraate nama sana dafanii waldaa beeksisuu qabu. Tajaajiltoota beeksisuu qabu. Nama dhukkubsate tokko beeksisuu qabu akka kadhannu.
nama rakkina horii qabu tokko yoo jiraate rakkina manaa qabu tokko yoo jiraate rakkina biraa tokko qabu tokko yoo jiraate fagoodhaan arguu hin dandeenyu hin beeknu information yoo nun ga'u batan namoonni wal beekan akka kwaayiritti akka tajaajilatu walitti kan dhiyaatan jiru giruppiidhaan isaan kun dafanii maal gochuu qabu walitti feesuu qabu gaa'ila dhaabbachuu kan barbaadan gara fuula duraatti waan ta'e koronaan hin badaa waraqata isaanii hidhanii jalfachuu qabu achii walitti galuu miti. Sama koronaan. Maali? Koronaan gaa'illi baay'atee. Duruu guddarra kudhannaa qaba jettee jaartiin galaanii yaadnaan jedhan wanta akkasii hin ta'u kanaafi waraqata keessachuu qabu waan qabdu waldaajiin deemuu qabu. Waldaarraa cituu hin qabanii kana keessa kan fayyadamne baay'ee jiru isaan kana waldaan gorsitii barsiiftii kan immoo eeggatanii amma waraqata hidhanii keessatti jiran immoo jiru. Eeggannaa namoonni keenya gochuu qabu bakka jiranitti jechuudha. Keessumatti waldaa keessa nama dhufu eeggannaa goonaa safaanitti godhatan kana godhadhaa waldaa keessatti jechuudha. Maaksii hin godhatu isa lallabu duwwaatu akkasumatti lallaba malee namni waldaa keessa godhatee taa'a jechuudha yeroo dhufu afaan isaa ittiin baasu. Harka isaa alatti dhiqatee dhufa hikikkii walitti bu'uun hin jiru. Isa guddaa akka ittiin ijaan duukaa buunee eenna jechuudha. Isaan horii lubbuun isaanii maaliif eeguu waan nutti kennameef jechuudha. Tissuun sooruu waan nutti kennameef. Karaa biraa bakka jiranitti lafa dhaqan hundumaatti immoo of eeggannaan kunis ta'uu qabaa isa jedhanii qajeelee qayyadamuu kadhachuun barbaachisaadha guyyaa kamiyyuu jechuudha. Daawwattoota keenya kadhannaa durarraa hojjetaa hundeedhaa abdataan kadhannaa nu kadhatanii akkasumas addunyaaf kadhannaa kadhatanii kadhannaa gabaabaadhaan isa kan ta'e. Esh hin kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa uumaa keenyaa hundumaa inni dandeessu ol jettee ifa wanti nu bira ga'uu hin dandeenye keessa sodaatamtee barabaraan kan jiraattu Waaqa uumaa keenyaa waa yeroo kanaaf akkaataa kanatti yaa Waaqayyo waan walitti nu qabdeef waan nu eeddeef waan nu gargaarteef guddaas galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin barabaraan galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna guyyaa gidiraa keetti na waammadhu achi keessaa buteensi baasaa atis ulfina naaf laattaa jettee gidiraa amma addunyaan keessa jirtu hundumaaf si waamna warri beekna jedhan warri qabna jedhan warri hin dandeenye jedhan amma dadhabanii harka laataniiru. Yaa Waaqayyo gooftaa daa'immanni baay'een kana keessatti miidhamaniiru hiyyeessonni baay'een kana keessatti miidhamaniiru warri ijoollee gatanii yaa Waaqayyo gooftaa ofii isaanii fi yaa Waaqayyo dhukkuba kanaan qabamanii du'an jiru ijoolleen karaarra taa'anii kadhatan kan nyaatan kan dhugan kan dhaban baay'ee jiru biyya keenya keessa jiru ardii kana torban hundumaarra jira iddoo hundumaarra jira biyya Afrikaa kana keessa jira kanaafiyyuu ati hundumaan dandeessa Waaqa guddaa Waaqa jabaa malee yaa Waaqayyo dhukkubni guddaan dhukkubni jabaan hin jiru ati garuu kana hundumaa hin dandeessa akkuma faarsaa Daawit keessatti dubbatu Waaqayyoon keenya isa fayyisuudha du'a jalaa ba'uun immoo isumaan danda'ama jedhamee caafamee jira hin dandeessa hin fayyifta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyyicha kana fayyisuun du'a jalaa baasuun jaalala kee haa ta'u hin ga'a jechuun jaalala kee haa ta'u cubbuu saba kee cubbuu moototaa cubbuu geggeessitootaa cubbuu tajaajiltootaa abboonni keenya kan si akkan yaa Waaqayyo ati Waaqa araara qabeessa waan taateef Waaqa ho'a qabeessa waan taateef Waaqayyo akka namaa miti dubbii gadi kottaa hin oolu akka baay'ina araara isaatti gaarummaa isaatti immoo deebi'ee hin araaraman maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin araaramuun jaalala kee haa ta'u waldaa kiristiyaanaa dammaqsuun jaalala kee haa ta'u waldaan cufamte akka banamtu labsii haaraan labsii kaasu akka biyya kana irratti dhufu ariifattee Waaqayyo namoonni baay'een dheebotaniiru daa'immoonni baay'een dheebotaniiru sabni baay'een dheebotaniiru gogiin hafuuraa caamsaan hafuuraa saba kee irratti beelli hafuuraa ta'eera inni kun dhaabbatuuf saba kee yaa Waaqayyo iddootti haa deebi'uu fi iddoon aarsaa kee yaa Waaqayyo gooftaa ammas yaa Waaqayyo ulfinaan haa mul'atuu fi maqaanuma Yesuus Kiristoosiin labsiin taa'e labsiin kaasuun saba waldaa kee banuun saba kanaaf nagaa boqonnaa kennuun jaalala kee haa ta'u. Yaa gooftaa akkasuma moototaaf waliigaltee gaarii laachuun biyya keenyaaf waliigaltee gaarii laachuun maqaa Yesuusiin fedha kee jaalala kee haa ta'u. Lolli karaa kamiyyuu biyya kanarraa haa dhaabbatu. Yaa Waaqayyo waa'ee cufaa laga Abbayyaaf si kadhanna harki kee iddoo sanarratti argame dhimma jalqabe kana nagaadhaan haa xumuru. Hamaan biyyicharraa haa rukutamu. Loltoonni achi jiran hakiimonni achi jiran haa eegamani. Yeroo kana namoota akkamaa yaa Waaqayyo namoota wal'aanaa kennaa kan jiran ogeessonni fayyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa eegamani. Namni tokko
tokko miidhamin, lubbuun tokko sababa kanaan hin badin, lubbuun tokko sababa kanaan hin darbin. Warra loltoota yaa Waaqayyo loltoota garaagaraa eegaa jiran, ittisaa jiran yaa Waaqayyo nagaa biyyaa eegaa jiran kanaaf kan saaxila ba'anii karaa adda addaa yaa Waaqayyo gooftaa makalaakaa yaa Waaqayyo federaalota yaa Waaqayyo poolisoota warra nagaa yaa Waaqayyo eegan kallattii hundumaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaanis eeguun jaalala kee haa ta'u. Saba keenya hundumaa ati gargaar, waldaa kiristaanaas ati dammas nu wajjin ta'i, obboloota goddoo kana jiran eebbis yaa Waaqayyo anaanis na eebbis. Waan goone kana hundumaa yaa Waaqayyo gaarii goone yoo ta'e galata isaa ati fudhadhu. Dadhabbii keenyattis nu gargaari. Kana waan dhageesse nu deebiftuuf nama galataa waan nu gootuuf ulfaadhu. Deebitee yommuu dhuftu mootummaa keetti nu yaadadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Guyyaa tokko bal'inaan seenaa keessanaa sumnaa barumsaa guddaan ta'aman daawwattoota keenyaaf jennee yaadna. Eessaa kaastanii tajaajila walummaa wangeelaa kan jalqabdan amantoonni waan guddaa sinirraa baratu jennee waan yaadnuuf guyyaa tokkos dhuftanii daawwattoota keenya akkasiin barsiisan abdii guddaa qabna. Waaqayyo guddaa guddaa sinaa. Ameen. Waaqayyo si eebbisu. Keessumatti waa'ee dhuga wayisaa kanaanis keessa jira waan ta'eef isa kanaaf waa'ee maqaa kootii yaa gaafa guyyaa Waaqayyo jedhee carrallaa ta'u sumna isa kanaanis namoonni baay'een dhuga wayisa jiruun ejjabina argachuu danda'u jedhee mayyaada waan ta'eef guyyaa Waaqayyootti hin ta'a. Daawwattoota keenyaa guddaa Waaqayyo hunduma keessan eebbisu akkuma qajeelchi addunyaa jirutti of eeggadhaa jennaa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebbas fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, sinaa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen.